hayyee afur ayyameef maashaallah takka ta'ee kan nuuf baay'isu An kaayoon xiyya takkuma fuudhuudha takkittiin sunsuma. Yoo ati fedhinnaa keetiin ammoo na fuusiftaniin fuudha. Fedhinnaa keetii? Raajuu ragaa naa ta'e. yaaddoon ugguu fuudhe aariin takka illee sitti hin dhagamtu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jirtu hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanal keenya hundi keessanuu bakkuma jirtanitti gaa salaam dandeenye ta'uun irra buqateessin hageessin jechaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funii daawwattoota hordoftoota maatii chaanal keenya jirtu nageenya keessan badhaadha. Salaamtaan keenya kan on irraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin bira haga qabdu isin jenna. Tasliimitu yaaddoo jala hafuu didee moo yaaddootu tasliim jala hafuu didee anaa galuu didee jirti. Maaliif? Yaaddoo tasliim jala hafuu didee maal taate? لا ومان تاني يجون ناقلوا للدجير تبيتا سنيفو دينقد دم سني جويا تسليم يادو غرغر بفاصل تساني استبدليتي تسليم نوها غرغر تمو هادين تو يجافتي يجون أنا كرتي يدو تكا تكشو كريه كرنا يتوري كايغا منا أم تيفو أفوري يتين جيتشي يسين يتخانا أنا مولون دردري مالي فكس جتة جنان ati mirga qabdaa mana kee keessa deemi yoo jettees ni dandeessa. Yoo isii oofeetti naan jettees isii gadiin baasa maaliif isan jechuu dandeessa jennaan ati isii jala dhaabbachuu diddee jirta. Isiinis jala dhaabbachuu diddee jirti. Kanaafuu isiin yoo walitti fuudhe malee naan jette akkamitti waan akkana kana jetti bilbila irra cufee callisi jala. Jechuun mee dubarra jechuudha maaliif isii mufannaadhaaf akkana jettee moo likkumaaf akkana jettee arraan tana itti bilbileetiin jechuudha. Ani imman taanat keessatti yaaddootu jala dhaabbachuu didee tasliimii yaaddoo jala dhaabbachuu didee addanaa ba'uu didee jira. Tasliim ammoo akkuma beektan mana bahar geesseetiin jira yookaan waan affatee achi geessinee jira. Waan ta'eef hin beekamne haati manaa yaaddootis maaliif akka akkana jettee jechuudha itti bilbileetiin gaafadha. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. أكمل سادة. كيف؟ ناقي أفيارا. طيب الحمد لله. قاري ما لركها ودلقي جرتان سيا سجلتي كوك كبتي. لا قاعدين قبل نبغى ما تنجرا. أيه أكمل ناقي قبضاني. لا والله. قاري دا دبيله هدوس قدوسهم بربادو. أيه. وهم تك كوفان زيغا فدا أكدورتي غاوان تكوفان أنجي channel تجيدي. هاي دينغدا يادون سي بلبلة تري جيتشا دينغدا هوغو يادون سي بلبلة سان جيتشا سان سوما جي مو نمو بروتي جي جيتشا هاي وان يادون سينجي خا دينغدا فيديو رتي سي اركيدن تري انا ديبدي غروان جي ايغا بلبلة سمبودلي سي ديبيسي ترينا ديبيسي فين ترينا انجي سمبودلي هاي سوما جي يتمندان ما بعد دباس واحد دو ما نبدا خير ها واحد دو تاني ati galuun barbaaddu? Ni barbaada. Okay, galuu barbaaddu ba jecha akkasii kam jetta? Jecha akkam baata garaagaadha. Jechuun jecha sumaa ji'aan maaliif nuti si baasaree jechuun waan ifi jette inni irraanfatta isaa ta'e. Jaadu waan kan waan sadi jiree hawaasatu haasa'u. Okay, hayyee tasliim siin fuusisaa fuudhii halaal si godhee ani gara kiyyaanii jetteen akkasuma na fakkaata. Ayiwa ta'a. Hai, suma je jechuudha. Numa je afuuru mara koko. Yoo suma keessa dhuftee akkas jettee garuu ati galuun barbaaddu jechuudha moo? Isaadha. Hai. Ati hammaan tana dhuguma saniin siin fuusisaa hoguu jettuun sanii osoo raftuuti moo osuma dhageessuuti jetteen akkas jecha sana. Namni osoo rafu ni haasama. Osoo rafu kamitti jata.
Osman dabbootiin jaakaba namni riba qajaaroo. Ay anammallee ta aaraa sitti haasa'u yoo aaraan akkas jettee fi yoo garuu immoo hirriibaan jette malee duraanis lolaa turte jechuuf hin jedhe. Saaru galaa lolaa hin jenne dhugumaan. Laa duraan jechuun dur lolaa turte. Saaruwa. Ay duraan maaliif lolte amma akkamitti hayyamu hin deesire. Duraan lolaan ture inni illee mitiyyoo laafuutti hin jiru mitiyyoo illee isa raafuutti hin jirtu. Hayyee. Maaliif godhee inni fuusisaa wal fuudhanii. Afur rabbi bakka deebiimi. Afur ayyameef. Aywa. Maashaallah. Maashaallah. Takka ta'ee kan nuuf baay'isu. Haay jechuun afaanuma kee jechuun kun sumaatu je'ee fi siitu sima je'uu addanaa booda itti beekta. Saniif sin jiru. Anumaa je'ee irratti. Haay jechuun eega yoo miidhagu gaaromni dilli kun. Ammumarraa eegalee. Amma dogoggoratti akka jirtu gartee jirte jechuudha. Aywa. Ay khalaas jechuun maashaallah bareedaadhaati. Garuu immoo jecha ammaan tana jette kana nulleen jechuun yaaddoodhaa jala dhaabbachuu didee moo tasliimiitu yaaddoo jala dhaabbachuu didee adda ollaalle. Garuu ammoo eegasumarraa dhufte. Isilleen jaalattee jirti innillee ni jaalata nama jaalanne tokko mana tokko mee gabaasa soo deebisuu maal? Laa inni manatti ol deebisee natti hin fakkaanne garuu kun hayyama sumarraa harkatanii yoo ta'e bareedaadha khalaas kottuutiin haa godhiif akkas taanan. Godhaafi kaadii godhaafi. Kaadii adeemsatu. Laa jechuun dura deemteetuma akkuma gartee namni akka gartee haati ilmoo guufusiftu lookoo murtee fuusiftutti. Laa ati jiraachuu qabda jechuuf hin jenne. Garuu immoo taniin si gaafadhu. Saadaa. Haay yaaddoon ugguu fuudhe. Aariin takka illee sitti hin dhagamtu. Aariin maal dagamti gaara ajjamee biyyaa fuudhu. Maashaallah. Egaa atumarraa dhuftee hayyamteef an duraan aareetiin ture maaliif ji'a dhumarratti niin galaa jechaa turteeti. Haay duuba amma egaa. Ni galta. Baayilamni kee kanuma siiffatee waliin kaatasin jechuudha. Jechuun ammoo akka fiduman deebine. Khalaas kottuuti egaa manas akkasitti haa haaromsii fi gurbaadhaati. Akka gartee haati hugguunii fi ilma hugguu fuusiftu lookoo murtee dura deemtee fuusiftutti. Koof fuusise. Mana keessumaa haareeffatee mana ani haareessuufi. Jechuun ati mana keessa jiraachuun gaaruma jechuuf hin jedhe. Inshallah. Yalla yeetama. Mee fidin dubbisa. Mee hoodoo dubbisi. Ani amanuun daddabeeti mee hoodootti himi ati afaanuma keetirraa dhaga'u inni isi. Dubbisi hoodoo. Maal jette? Maaliin jedhe? Wanni raajoon joo jirtu dhugaadha? Waan ati feetuu miira sanaa kana furree garagalchitee banattee furii keessaa guuttee dhageeffattaa dhugaadhe. Hayyee. Akka ati feetuun hin beekaa. Niin fuudhaare? Naaf gartee taniin fuudhu. Mana kiyyatti dhageessi si barbaade gaafa uummat bireetu fuuta. Tanuma na bee jirtu tanaan fuudha? Kanuma fuudha. Tomma bireetu amma fuudhin jee lamaan deemaa dhokkaa sana ilaa afurii fuuta. Ilaa afurii na fuusi deemta? Ana fuudhuudhaaf kaayyoon qabuuti. Maaliif fuudhuu kaayyoon qabne? An kaayyoon tiyya takkuma fuudhuudha takkittiin sunsuma. Yoo fuudhan numa fuudha yookaan numa dhiisan ilaa afurii numa fuudha. Yoo ati fedhinnaa keetii namoo na fuusiftaniin fuudha. Fedhiin maka yaani si fuusis. Fedhinnaa keetii? Fedhinnaa keetii. Raaju ragaa naa ta'e. Laa viidiyoon maramu jirti abshir. Maaliif taate? Ragaa maaliif fedhuun kun hin shakkii qabdaan? Akkam gaa? Akkama chokaa ragaa maal ta'e? Yoo feete booda gara galta deebite. Shakkii garan tolu fuudha. Rayyaan hotta. Akkasii ree. Baay'ee mana keessi. Ta'aaraa moo nagaa? Ta'aaraa silbi gosa nagaa dirqeen si fuusisa. Kalas. Raaju oo dubbisirraa fiti. Saadaa. Hedduu takka galatoomi garuu jecha akkana. Yoo isin deebite malee hin fuudhu moo? Na dhagaye. Yoo isin mana deebite hin fuudhu. Jecha akkana jechuudhaaf illee hedduu takka galatoomi an garuu sumarraa eega dhuftee afaan keetiin jette.
Anis yaaddoodha wanni loluuf hin jirtu tasliimillee wanni loluuf takka hin jirtu. Saniifuu sibiraa eegaa hayyama harkatan jechuudha. Halaas ugguu ati dhufte ati hottuuti achumaan ni haa goonaa fi haa fuudhu jechuudha. Haa fuudhu jechuuf hin sinjee. Haa saada. Jechuun eegaa gaa fuudhuu taate. Hottu sumaa mana jirtu haa fuudhuuti hottu gaa seena. Jechuun osoo ati jiraatte gaarii ture jechuuf hin jee. Ilchituufillee gaafa wal fuutan san beektaa nama isinii ilchee miti amma immoo ogguu jaarsa lammaffaa fuusiftu silaa ilchiteef gaarii ture. Namni asirraa amma asii faayoodha baharii fatiyaadha baharii fatiyaa jaammataa hedduudha namni fayyadu. Laa jechuun osoo ati jechuun harka dhohitee akkasii kaayee ilchitee fuusiftee gaarii ture jeetii yaadan. Yaalaayyee. Okay, hordoftoota fi kabajamtoota keenya jechuudha. Dhuguma saniin haati manaa yaaddoodha. Maal tokko garaa laaffise garuu? Maal tokko garaa laaffise? Maal itti haasofite? Ana ma fuudhe isin ajjeetu kanaas hin fedhu jechuun jaaladhuusi. Meetiin muxumuri viidiyoo. Yaaddoo maaliifi ani mantana dhuguma saniin jechaan dheengadda siin jee dhiifama gamanumaanu eega isiin hayyamte wanti akka ta'u goonu hin jirtu. Egaa inni kakattii laaltee agarta. Maaliifi? Yoo isii amma. Ani hedduu takkaan haala isatti bilbilee beekadhu. Yoo ati isii hin fuune manatti hin deebi'u jettesi. Aywa. Maaltu kana isii jechisiisa? Anis gaa yoo isiin achitti hafturra yoo inni fuudhe irra wayyaga. Jechuun hundumaafuu jechuudha. Eega isiin akkanatti hayyamtee duraan karaa dheeraa nu deemaa turte nulleen tasliimidha. Tasliiminis waan biroo jechaa turre ani halee dheengadda sitti isaareetin ture. Jechi kana akkamitti jaama? Maaliifi? Waan hin fakkaane takka jechuun akkas jeetii yaada ture. Garuu ammoo ammaan tana afaan kiyyaan bilbilee viidiyoon tun isii ragaadha. Kanaafuu hedduu takkaa galatoomtu. Yoo fuudhuu barbaadde ammallee ati jechuudha. Si barbaachisaa taanaan fuute. Kilmaadha. Silaatii tasliim jalaa fuudhee jirta. Tasliimis si jalaa fuudhee jirta. Mijootaan akkas ani jaheestiin si carqa. Ammallee irra deebiteen jiin karaa jiru. Tasliim jalaa fuudhee. Laa anammallee si jalaa fuudhee jiin. Anammallee irra deebiteen jiin karaa jiru. Rakkoo qabdi. Anammoo rakkoo takka illee hin qabu. Ijoolletti ceqee isaan taa'atu jira. Ayyoomiin tasliim deemee barbaade. Laa. Amma fakkeenyaaf torbee guutuudhaan meeshaan mana baar jirtu. Dhaqee jeen. Dhugaa. Atillee hin dhayne. Kanaafuu waan akkanaan jiin atillee ni. Maaliif anillee garuu jecha kana jechuudhaaf dhiifama. Dhiifama narraa ta'iti. Akka obboleessa kiyyaatti jechuudha. Saniifin sinjee jechuudha malee waan biroo miti. Haati manaa yaaddoodhaa teessisa saadaan haa galatoomtu garuu an ammoo gamanumaanoo harkaan dhawa. Bravo. Dubartiin akkana harkamuun ni jabaatti garuu immoo hedduu takka piroosesa hedduu takka deemaa turre amma immoo garaa laaftee barbaachisaa taanaan lameen haftee naaf fuusaa jecha jirti. Takkittiin naaf fuudhu. Haa galatoomtu jechuu barbaada. Daawwattoota hordoftoota keenyaa barri bara itti dhalaa 3-4-2 fuudhanii miti. Bara namni takkaa'u fuudhee bulchuu dadhabeedha. Isin ammoo yoo ati fuute malee ni hungaluu jette. Waa baay'ee keessatti haasofte. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.